Caqastoota kennaa jaalatamoo bakki jirtan cufattu akkam jirtan isiniin jecha kan isin gaddee biyyaane kadiiroo elemootii hardhu waa'ee filannoo haasa'uu deemna. Waa'ee filannoo kanarratti wal mari'achuu fi obbo Nageessa Oddoo Duubee durataa waan dantaa dhimma alaa yookaan ammoo guutuu addunyaa ka koongireesii federaalistii Oromoo as waliin jira. Garuu odoo gara obbo Nageessatti hin darbinuun durattu waan filannoo tahee kanarra waan tokko lakkoofsa filannoo kanaatiif akkasumas odeeffannoo adda addaa isinitti hima. Achiin duuba anaaf Abduu Jaliil illeen Nageessa gaafii gaafannu taha. Itoophiyaan yookaan biyyi Itoophiyaa filannoo Meeyii guyyaa 24 Sanbata 7 darbe goote. Filannoon kunin uummata miiliyoonii 36 fi tuqa 8 yookaan uummata gara miiliyoonii 37 dhiyaatutti irratti hirmaate. Kun jechuun filannoo bara 2010 yoo wal biraatti ilaallu uummati yookaan namni filannoo kan gubbaatti hirmaate persentii 26tiin ol guddatee jedha gabaasii BBC akka inni ibsutti. Itoophiyaa yeroo ammaa kana uummata miiliyoonii 90 gahu yookaan 90 ol ta'uu qabdi. San keessaa miiliyoonii 36 tuqa 8tu filannoo kan gubbaatti hirmaate. Filannoon kun waluma galatti mootummaa giddu galeessaa federaalaatiif yookaan paarlama federaalaatiif teessoo 547 irratti dorgomame. Teessoon marii bakka bu'oota yookaan paarlama Itoophiyaa jedhamu nam 547ti. Irri guddinni teessoo kanaa teessoo 20 dabarte irratti wal dorgomama. Filannoo kan gubbaatti paartileen adda addaa paartileen hedduun dorgomtee jirti jechuudha. Teessoo 547 hagamma bu'aa boordiin filannoo Itoophiyaa baasanii mootummaan Itoophiyaa kabiyyi bulchuu sagalee beekam keessa sagalee hagamma himam keessa 442 mo'atee jira. Bakkira dorgomame teessoon walumaa galatti 547 ka beekame labsame 442 mootummaan Itoophiyaa 442 mo'adhee jira jedhe. Yoo dubbiin kun akki mootummaan jedhu taate magaalaa Finfinnee keessatti teessoo 23 ka jirtu cuufaa mootummaan Itoophiyaa mo'atee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti paartiin tokkummaa Itoophiyaa ka durii jechuun paartiin bulchiinsa durii leellisu Samaayuu paartiin jedhamu hin injifatamaa jedhame eegamaa ture. Injifannee illee jedhanii dubbii dubbachaalee turanii karaalee marsaalee hawaasummaa adda addaatiin ibsi baasaa turanii. Haa ta'uuti malee amma akka haal jiruun hubannetti paartiin kun teessoo tokkollee hin arganne mootummaan teessoo jirtu 23 mo'atee jira. Kanaan dura filannoo mootummaa Itoophiyaa yoo dattan taate paartiin biyyi bulchuu sagalee 547 keessaa 546 qaba. 546 mo'atee tokko qofa dhabe filannoo bara 2010 tokkichi ni dhabsuun naannoo Finfinneeti. Amma tokkichi dhabsullee paartiin mootummaa injifatee jira jechuudha. Tokkichi durii hin qabne yookaan dhabsallee injifatee jira. Irdeebi'ee dubbachuu fi 547 keessaa 442 ibsam keessaa mootummaan hunda mo'atee jira. Naannoo Somaalii hagamma bu'aa baay'een hundaayyuu mo'atee jira. Naannoo Tigraay teessoo hunda mo'atee jira. Naannoo Oromiyaa naannoo hunda keessattuu warri paartii biyyi bulchuu ka Ihaadiig yookaan warri paartiin isaa waliin jiran mo'atanii jiran. Wanni filannoo kan fakkaatti jechuudha. Filannoon kun akka duratti sanitti nama yookaan uummata miiliyoonii 36.8 irratti hirmaatee irratti galmaa'ee san keessa uummati persentii 90 filannoo kan filatee jira jedhee mootummaan Itoophiyaa dubbatee Reuters gabaasee jira. Teessoon filannoo kanaaf yookaan buufanni filannoo kanaaf qophaa'ee 45,000 naannoo adda addaa keessatti buufata 45,000tu qophaa'ee. Buufata 45,000 keessa jechuun taajjabdoonni jechuun guutuu addunyaa hedduun irratti hirmaanne kan irratti hirmaatanii tokkummaa gamtaa Afrikaati. Taajjabdoota gamtaa Afrikaati. Isaanillee naannoo akka Finfinnee fa'aa magaalaa akka Bahar Dar Hawaasatti dorgomanii hirmaatanii daawwatanii bakka hedduutti akka isaan jiranitti filannoon kun jechuun nagayaa fi iftooma qabaa ture jedhanii ammoo haa taatu malee bakka hedduutti filannoo odoon jalqabne duratti korojoon duwwaa ta'uu nu agarsiisa jennaani warri mootummaa yookaan ammoo warri mootummaa Itoophiyaa kan waan sun to'atu bakka hedduutti korojoon duwwaa ta'uu nu agarsiifne
yeroo korojoon cufamtullee yeroo garii korojoon fuudhamtullee bakki gariitti hin garre jedhanii waan akkasii dubbatanii amma walumaa galatti warri korojoo kan gubbaatti heermaate akka tajjabu warri qofa Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti warra gamtaa Awurooppaallee bakka bu'aa mootummaa Ameerikaallee ka dhaabbilee mirga ilmaan namaa daddallee akka isaan achi gubbaatti hin argamne gootee kanaafuu filannoon sunin akkas ture jechuudha. Filannoo kan gubbaatti ammoo warri taajjabdoota biyyi keessa paartiin Oromoo faatii Amaaraa faatii haalii isaanii akkam waan jedhu nageessa deebisnee gulana waliin dubbannaa. Ammallee waan filannoo kana wanni irra dubbachuu barbaannu yoo jiraate baasiin mootummaan Itoophiyaa filannoo kan gubbaatti baasii miiliyoonii 250 ol doolarii miiliyoonii 250 olitti filannoo kana bahee filannoo deebi'ee waan hunda ofii mo'atee jechuudha. Kan biraa ammoo wanni filannoo kana wal qabatee kaasuu barbaadu jechuun paartiin filannoo kan gubbaatti hirmaate paartiilee adda addaa 58 ammoo paartiin guguddoon hirmaatan paartiilee Ihaadegiitii fi deeggartoota isaa takka paartii jechuun gurmuu falmitoota of keessaa qabu Medirek jedhamu ka Koongireesiin Federaalistii Oromoo waliin keessatti argamuu fi paartii Samaayawii paartii jedhamuu fi yookaan paartii Cuquliisuu fi jedhuu fi kabiraa ammoo paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa ofiin jedhu EDP jedhamu paartii sunitti hirmaate hedduun isaanii jechuun teessoo 547 ka paarlaamaa Itoophiyaa giddu galeessatiif akkasumas bulchiinsa naannoo adda addaatiif dorgommii kan keessa wanni nu argine paartiin hedduun dorgomtoota isaanii paarlaamaa giddu galeessaaf dhiyeeffatan mootummaan irra fudhatama dhowwee fakkeenyaaf paartiin Samaayawuu paartii nam 400 dhiyeeffate 400 keessa nam 139 qofatti iyyuu filannoo kan gubbaatti dorgome durataa warra obbo Yiliqaal Geetnetiif akkasumas warri sila mo'achuuf carraa guguddaa qabaa jedhamanii yaadaman 261 filannoo kan gubbaatti akka hirmaan godhani paartiin Medirekiileen ammoo dorgomtoota isaa hedduu dhiyeesse jechuun paarlaamaa mootummaa federaalaa kan giddu galeessaa kanaaf 547 irratti bakka hedduu dhiyeeffate ture. Haa ta'uuti deeggartoota isaaniitiif akkasumas dorgomtoota isaaniillee hedduu bakka hedduutti mootummaan seeraa al godhe akka gabaasii mootummaa Itoophiyaa irra dhufu jedhutti bakka 250 qofa gubbaatti dorgome paartiin kun kan mootummaan hayyameef sila 250 iyyuu adoo mo'atee iyyuu jechuun 250 mo'ate carraa bulchuu qaba garuu mootummaan akka inni isaaniin dorgomuu hin dandeenye iyyuu bakka hedduutti bakka bu'oota isaanii yookaan dorgomtoota isaanii irra filannoo irra kaasuudhaan bakka hedduutti ofi dorgomuudhaan carraa injifachuu ofii banee jira. Kaan ammoo paartiin Itoophiyaan Dimokiraatik paartii yookaan paartiin Dimokiraatawaa Itoophiyaa ofiin jedhu innilleen bakka hedduutti dorgomtoota isaanii mootummaan irra haquudhaan akka isaan dorgomnu godhuudhaan teessoo 547 ka paarlaamaa mootummaa Itoophiyaa keessaa mootummaa dorgomuu ka danda'e 165 qofaa jechuudha. Walumaa galatti wanni filannoo kan fakkaata lakkoofsi aan qabu ka miidiyaa akka Aljazeeraa, BBC fi Reuters akkasumas mootummaa Itoophiyaa adda addaa marsaala irraa arganne lakkoofsi jijjiiru kan fakkaata amma filannoo kanammoo irratti bal'inaan haasa'uuf akkasumas xiinxala nuu kennuu fi kan waliin jiru obbo Nageessaa Oddoo Duubeti inni bakka bu'aa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo yookaan ammoo International Support Group jedhama waan suniif hojjeta. Abduu Jaliil Abdallaaleen waayilii kina waliin jira yoo gaafii qabaatan illee ni gaafata. Obbo Nageessaa yaamichaa kenna affeeruun asitti argamu keetiif duraan dursee maqaa caqastoota kanaatiif akkasumas maqaa raadiyoo kanaatiin ulfaadhu isin jechuu barbaada. Isinilleen ka asin affeeruu keessaniif hedduu galatooma. Mee gaafiin ansi gaafachuu barbaadu ejjannoo dhaabi keessanii dura simu si gaafachuun duratti jechuun yeroo filannoon kun qophiin ture namni hedduun mootummaan kun jechuun haq tokkotti jechuun teessoo garii akka gareen falmitoota mo'attuun godha jechuun Oromoollee yeroo amma kana teessoo garii hin argatti jedhamee yaadamaa ture namni hedduun yaada akkasii yookaan abdii akkasillee qabaachaa ture yookaan tilmaama.
maaltu maal ta'e jennaan mootummaan amma akka persentii 100 mo'aatu fakkaata. Akkamiin wanni kun ta'uu dandeetti? Maal jechuun mee sababii injifannoo maa gangeetu mootummaa argate? Asirratti yaada waa lama jechuun tilmaama ka amma bakka isaanii buunee isaaniiti maaliif akka ta'uu danda'e tilmaama lama qaba. Tilmaamni inni qaraa dibeetii yookaan ammoo falmii filannoo ka marsa 9 geggeeffame dimokiraasii irratti misooma irratti lafa waan qonnaa dhimma alaa falmiilee san 9 jechuun hunda hin caqasne keessa haga ta'e caqaseen ture. Falmiilee gaggeeffame san keessatti mormitoonni hedduu bulchitoota ministeerotaa fi abbootii aangoowwanii mootummaa sanii qullaa dhaaban jechuu dandeetta. Hedduu moohatanii dubbii dhoowwanii jara gartee mataa gubbaa garagalanii uummata Itoophiyaa fuuldura salphisan. Keessattuu dibeetiin inni dhumaa ka dhimma alaa yookaan foreign affairs Itoophiyaa ilaallatee godhame irratti yoo argitee jiraattu taate isini uummata homaa hawayyuu hin baratinii baadiyyaadhaa dhuftanii qawwuma qabattanii dhuftan malee homaa hin beektanii murtee Heeg dhimma Itoophiyaa fi Eertiraa irra kenne fa'aa dubbistanii murtee iyyuu hubatuu dadhabdanii uummata Itoophiyaa hiriira baastaniiti sirbisiisaa baatanii murtee Eertiraa fi murtaa'e nuuf murtaa'e jettanii isini bare gabareedhuma biyya bulchaa jira jedhee Dr. Mararaan fa'aa hedduu salphise jechuudha. Gama tokko mufii sanirrallee ka'aniiti hin argisiifna jedhaniillee waan yaada jijjiiratanii gara saamisaa jechuun isaan miina jedhanii waan gara siddeemanillee hin shakka kun shakkii kiyya gama tokkoon hin jira amala isaanii irraa yoo dhagarte uummanni kun uummata hedduu xiiqii wonni jedhu uummanni gara kaabaa kun akkasuma amalli isaaniiti. Warri kun jechuun odoo hin injifatanii iyyuu akkas nu salphisanii yoo injifatanii jedhanii yoo paarlaamaa seenan nu jiraachisanii namichi tokkochi sun iyyuu hedduu rakkisee jira. Waan akkasiillee hin shakka. Wanni shakkiin kiyya tokko isa. Hedduu achi gurraachanii baanii gaafas namichi Dr. Adhanom faa Tewodiroos Adhanomii fi warri achi ture hedduu gurraachanii Geetachoo Raddaa falleen wanni biraa irratti hedduu dhagartee disappoint ta'anii bahanii. Garuu waa tokko si gaafadha. Shakkiin tokko kana. Shakkiin tokko sana. Shakkii biraallee. Shakkiin gara biraatiin an shakku tokko ammallee mootummaan sun decentralized dha yeroo ammaa kana is not akka gaafa mallas lubbuudhaan jiru centralized ta'ee ajaja nama tokko jalatti yookaan immoo ajaja gurmuu tokko jala waan bulu natti hin fakkaatu. Gama tokkoon be'aadan illee gama fiitiin power exercise godhuufeeti. Gareen be'aadan illee jira amma. Gareen Addisuu Laggasaa fa'aa Barakati fa'aa qabatee gareen kunillee haga ta'e humnoomee jira. Humna waraanaatiif wanni haa dhabu malee haga humna tikaa kana keessatti illee humna qaba. OPDO caalaa humna qaba. Gareen TPLF illeen qoqqoodama qaban fakkaata. Kanaafuu uummata kana uummanni kuni bifa centralized ta'e yoo ta'u haga ta'e bakka garii gadhiisaallee maaliillee jechuun hin danda'an ta'a. Yookaan hin saaminaa guutumaa guututti maqaa bannaallee jechuu danda'an ta'a. Yoo decentralized ta'e ammoo namuu addee jiru addee fi saama. Ajajuma waliin fakkaanne fallee kennu. Ajaja garaagaraa wanni kunillee jiraachuu danda'a ka jedhu shakkii akkasiillee qaba. Gaafii hedduu si qaba nageessa gaggabaabsa deemaa Hayyee. Waan ani si gaafadha jechuun yeroo ammaa kana namni hedduun mootummaan Tigree jechuun mallasaan hin jiru mataa warra deemee jira jechuun fakkeessuufillee haqta illee fakkeessuufi dimokiraasii dhugaa fakkeessuufi waan tokko hin godhaa waan jedhamu ture jechuun persentii 20 taatu 10 taatu falmitoota gadhiise kun dimokiraasiin biyyi keessin jirti gaaf jalqaba kan akkuma jiruun persentii 98 99 tuqaja yookaan tuqa 8 faa mo'anne amma immoo kun dimokiraasiin dhufaa jirtanii waan akkas fakkeessanii seehanii kun ammoo hin taane jechuun warri kun agarri carraa warri jalatti jechuun dimokiraasiin Itoophiyaa keessa dhufu yookaan biyyi sun dimokiraatessu jirare waan takka duruu eeguu hin qabnu. Wanni eeguu hin qabne takka ka duraanillee jedhaa turre qabsoo karaa nagaa kanallee gaafa deeggarru mootummaa wayyaanee filannoo dhagartee sagalee uummataa kabajee aangoo gadhiisa ka jedhu zero hin jiru. Ammas biyya saniin dimokiraatessa ka jedhu zero optioniin hin jiru carraan akkasii. Garuu wanni barbaadamu waan tokko wanni barbaadamu carraa filannoof jecha morkii fi falmii fi carraa inni banu san carraa hoggaa filannoo san uummata biraan gaafii tegeyachuu uummata dhagartee kakkaasuu carraa kana jira jechuudhaaf malee
adeemsa dimokiraasii adeemsa sirrii biyya san dimokiraatessanii yookaan ammoo sagalee uummataa kabajanii sirna dimokiraasii dagaagsan ka jedhu hin eegin amma achillee eeguu hin dandeenyu tootalii irraa hin eegamu kun amma achillee ta'etu gara sirna dimokiraasii fooyyessuu irraa hin eegin iyyuu kanaan dura wanni isaan jedhaa turan yoo yaadattu ta'e Mallas Falleeni 2005 yookaan ammoo 1997 booda warra embasiitii wanni ni jedhu uummanni Itoophiyaa dammaqinsi isaa demokiraasii hin geenne consciousness levelin isaa demokiraasii gahee hin jiru waan jedhu wayii waan jedhu dubbatee ture waa ummate dammaqinsa achi hin geeniif demokiraasii hin kenninuufi sadarkaa jedhuuti jechuu gaa amma sila gara waa lama jira waan amma ati jette keessaa ummanni filannoo kanaaf miliyoona meeqa baasan naan jette birri guddaa baasan miliyoona 250 baasan eegaa mee compare godhe Eertiraa fi Itoophiyaa compare godhe kun jechuun waan mootummaan gartee meeshaa filannoo ta'u bituuf baas malee waan inni as keessatti dorgomuu fi kaadiree isaatiif kaffalee namaa kaffalee mootummaan waan sun qofa sun taane kan inni jechuun waa'een filannoo kana qopheessuuf qof godhe jechuudha. Compare Itoophiyaa fi Eertiraa compare godhe Eertiraan amma an filannoo hin barbaadu filannoon hin jiru haga an lubbuun jiru anuma bulcha yoo dadhabe nama kenna malee misooma irratti xiyyeeffanna malee beeseetti hin balleessinu anillee ni jedhe Isaayyaas. Filannoo hin godhu inuma bulchaa jedhe filannoo aanaa farratti maaliif farratti filannoo goona malee anarra filannoon hin jirtu jedheetun biyyi sun bulchaa jira anillee filannoo hin godhu inuma bulchaa jedhe wayyaaneen filannoo gooti inuma bulchitii jedhe isilleen fakkeessuuf gooti malee gadhiisuuf hin gootu ani immoo akkasii beesee lafatti hin balleessu jedhe Aljaziiratti hime beetta gara tokko yoo laalte eega filannoo kana dimokiraasii fiduuf hin taane wayyaaneen maafi mallaqa hagana ga'u balleessitii mana barnootaa meeqa jaaraa uummata tokkoof waan tokko adoo hojjetanii maal qabaa gaafiin jedhu nama hedduurraa hin kaati. Wata jechuun garum gaafii jalqaba sunis deebisa jechuun mootummaa Itoophiyaa kanarraa karaa dimokiraasiin jijjiirama dhufee hin eegne jalqabaayyuu sanammallee hin eegina waan jedhu dubbattee jirti. Namni gari jechuun yoo jijjiiramii hin eegamne jechuun yoo mootummaa kan karaa dimokiraasiitiin hin geeddaramne waggaa 5 qophaawanii nam gurmeessan kan manhidhaan naqanii garii horiin qabatanii paartii fi dabarsanii maalidhaa jechuun as keessatti iyyuu waan kan keessatti hirmaachuun faayidaan isaa faayidaa iyyuu hin qabu warra jedhutu jira warra suniif akkamiin jechuun paartiin keessan deebisa jechuun waan kan keessatti hirmaachuun bu'aa hin qabu mootummaan sun jechuun cimsuu deemna mootummaan sun dhugaa fakkeessuu deemna durii qawween dhufe am sagaleen dhufe am korojoon dhufe jechuun durii rasaasan dhufe amma qubaan dhufe waan jedhu godhaa fi fakkeessa fi tapha warra keessa jirraa malee fakkeessa warra taphachaa fi jir malee yoo immoo waan faayidaan nu qabnu maal warra jedhuuf maal jedhu mega baabsi kan. Okay. Gaafii gaarii gaafiin akkana namoota hedduurraa hin kaati wanni guddaan jiru tokko maali fakkeenyaaf garagalchee dubbite tana garagalchee ilaala. Filannoo Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu filannoo fakkeessaadha filannoo kijibaati yes dhugaa kanaafuu maaliif itti hirmaannaa mootummaan kun aangoo gadi dhiisu ittiin hirmaannu jettee fakkeenyaaf filannuma bara dabree kana bara dabree maani barana kan adoo paartiileen fakkeenya madiraka adoo keessaa withdraw godhe samaayawiin adoo keessaa withdraw goote maaltu ta'a ture jedhii herregi amma akkasuma taa'i maaltu ta'a ture wayyaaneen paartii 50 wayi qabdi paartiilee achi dhuftee Itoophiyaa hizbooy eenyaa aqimii yellanim nami aqimii qabusi jettu takka jira ka isaan ufumaan ijaara waanuma uummataan jettuu ka hin beekne kanuma gaffidanii televiziyooniidhaan agartee olaantummaa fi argisiisanii kijiba saniin uummatillee kanuma lalaalee wayyaanu wayyaa agartee akka jedhu irrumatti caffaranii bira darbanii jechuu akkas godhanii filannoolee eega gaggeessaniin duuba jarumsan televiziyooniidhaan fidanii filannoo sirrii akka jettu godhan aballuma hojjetaniif. Qaraayyuu isaanumatti ijaare waanuma akkana godhamee dabra kanaaf jecha wayyaaneen legitimaasii hin dhabdu waan paartileen hirmaachuu dhabdeef wayyaaneen legitimaasii hin dhabdu legitimaasii godhatteetuma dabarti hundumaan qabattee fakkeessitee akkuma saniin bira dabarti hirmaachuun jara kanaa maal fidee gara jedhu deemna hirmaachuun jara kanaa tokko wayyaanee qullaa dhaabe akkasi dibeetii saniin agartee namni uummanni VOA hin caqasne ka miidiyaa adda addaa sooshaal miidiyaa fi miidiyaalee adda addaa kana hin dhaggeeffanne ka carraasanii hin qabne ka ETV callaa caqasulleen dhagartee dibeetii kana hin hordofa falmii kanarraa waa barata warri OPDO illeen hoggantoota isaanii gooftota isaanii ka xollaayii fi birshalaqo guurtee isii leenjistu ka isaan akka malaa'ikkaatitti beektota godhanii ilaalan kana achitti hoggaa jarri gattumtee dhagartee dubbii dhoowwitu hin argiti
jarri ada jettee gartee garaa woma itti bu'a jechuudha. Kanaafuu tokko falmii kana keessatti uummata waa hubachiisuu ka jaalatullee ka jibbulleen dhugaa jiru akka dhaggu godhuuni waan murteessaa tokko faayidaan isii kana. Kalammeessoo uummata kakaastaa dhugaa jiru itti himtee hirmaachista. Gaafiin asiin duuba dhufu immoo maali? Bu'aan inni qabu kana siin jechuu fedheeti. Bu'aa kanarratti hundaa'ee warra karaa nagayaatiin falmatu caalaa wanni kun warra karaa humnaatiin deemna jedhu gargaartiyyuu. Maafi uummata dadammaqa, uummata ka'e, uummata dhugaa dhagge, uummata sagaleen saamame garaan gubate kana ardhaa tana yoo namni tokko dhagartee koottu tana goonaa jedheen waan san si waliin godha jechuudha. Uummata kana dhugaa hubachiisu akka inni ofi bilisoomsu akka inni qabsaa'u karaatti argisiisa. At least gabrummaa jala akka jiru afaan qawweetiin bitamaa akka jiru ka duri hubatin illee ni hubata. Nu dur hubanne ka waggaa 20 ardhaatu beeku jira, ka waggaa 10 ardhaa beeku jira, ka waggaa 5 ardhaa waan kan hubate jira, ka gadi hafelleen ardha akka dansaa hubate jechuudha. Dammaqiinsa hawaasaa irratti hedduu impaaktii guddaa qabaa. Uummata kakaasaa, uummata ijaaraa kanarratti hundaa'ee itti fayyadamuun hin danda'ama. Bifa lamaan itti fayyadamuun hin danda'ama. Tokko yoo murteeffatan uummata akkasi daddamaqe yeroo especially bara kanatti 2015 kanatti uummanni hedduu dammaqee hedduu socho'ee argitee jirta. Uummata socho'e kana uummanni amma inni iyyaa jiru maan nu yaamaa baqqaan mootummaan filatiniin hin bulluu hin fincillaa karaa cufnaa. Yaamichi eenyu godhuu qaba? Akka yaada keetitti. Amma gaafiin asirratti dhufti. Gaafiin guddoon dhuftu maali? Hayyee paartiin immoo ta'ee ilaala. Tokko filannoon fudhannu jedhaniira. Kun wanni gaarii tokko filannoon kun filannoo sobaatii filannoo kijibaatiin fudhannu jedhanii jira. Ejjannoo paartii keessanii jechuudha. Ejjannoo paartii kennaati. Ibsa san baasaniiran akka madirakiitti already. Akka kaafootitti filannoon irra deebi'uu qabaa ejjannoo jedhu qabatanii murteessanii jiranii. Akka madirakiitti irratti haasa'anii ardha waan irra gahan quban qabu irratti haasa'aa jiranii. Filannoon irra nu deebi'ee bakka taajjabdoonni buufata hundarratti dhaabbilee akka UN, European Union, USA farraadhu sirritti taajjabdoonni baay'inaan nu dhufanii buufata hundarratti akka nu argamuu danda'anutti yookaan civic organizationii jiru hundarraa bifa kanatti environmentii akkasii uumamee nuuf haa godhamu. Jarri hin fudhataafi miti kana ka gaafattu. Garuu qabxii wayii qabattee ittiin deemuun dirqama. Warrooti mootummoonni biyya alaa kunillee yoo biyyi sun akka biyyaatitti tasgabbooytee deemtu akka deemtu barbaadanuu ta'e waan akkanaa kana hin sappoortan. Yoo hin sappoortine taatellee aduma isaan qiidanii afaan bananii daawwatanuu akkuma Haile Sillaasee aduma isaan deeggaranuu dargiin harkaa fudhatee waliin rakkatan san ammas biyyi sun rakkoo biraa keessa galtii jechuu akka isaan fedhanii deemuuf hin jirtu. Isaan nu'uuf jedhanii adoon ta'in fedha dantaa isaaniitiif jedhanii akka dhagartee ukkaamame kun sadarkaa hamaa hin geenne isaanillee waa yaachisu natti fakkaata. Kanaafuu gaafii akkana dhiyeessuun barbaachisaa itti amana. Sun jechuun nageessa amma yoo mootummaan jechuun sila humni hin qabaanne yoo jechuun falmitooti kun humni qabaatan yaaddoon gos kana ka'uu danda'a jechuudha. Odoo sila falmitoonni ciccimoo tahanii uummata akka gaarii dammaqsanii gurmaa'insa qabaatanii humni siyaasaa ta'uu danda'ani. Fakkeenyaaf Ameerikaan jechuun biyyi sun keessatti akka filannoo amma deeme kana jechuun ilaaltu yookaan ammoo taajjabdu hayyamni hin kennamnee fi suniif mootummaan Ameerikaa waan sun guddoon gaddisiisee ibsi baasee jira. Warri gamtaa Awurooppaallee jechuun hayyamni nuun kennamne silaa odoo laalle jechuun wanni sun gaarii ture jedhan. Ammoo warrummaan kun paartii hagammatti jechuun sagalee labsamu hundaayyuu persentii 100 mo'ate kana bir dhaabachuu fi qophii qabdi. Ibsi mootummaa Ameerikaa dubbistaa jechuun Reuters illee gubbaatti argitee jirta. Filannoo karaa nagaatiin deeme falmitoonni Itoophiyaatii fi uummata Itoophiyaa bu'aa isaa akka inni kabaju gaafatee jira. Bu'aa sun akka inni kabaju qofa osoo hin taane warri falmitoota karaa nagaa malee karaa biraatiin akka falmii hin dhiyeessinillee dubbatanii jiranii karaa gamtaa Awurooppaatiin illee ibsi bahe. Filannoon kun kabajamuu qabaadha. Bu'aan isaa kabajamuu qabaadha. Warri Awurooppaatiif warri Ameerikaa jechuun nama humni qabu waliin dhaabbatanii namni humni qabu mootummaa yeroo kanatti akkamiin isaan warri falmitoota dhageetti argachuuf maal godhuu dandeettan jechuun. Wanni godhamu tokko mee gaafii ati dura kaachirraa gara wanniiti yoo deebine opshiniin jiru tokko wanni gaafiin uummanni gaafataa jiru tokko mirga kennan kabachiifannaa ka jedhu gaafatu jira. Asirra hoggansa paartii gaafataa jechuudha. Qaamni dhagartee dhaabbileen siyaasaa ka biraalleen ka karaa nagayaatiin deeman adoonteen ka karaa biraatiin deemanulleen asirratti gahee hin qabu.
Uummata fincilaaf yaamuu waan akkanaa kun hin jira. Kanaan durallee godhamaatuma turee jira. Fedhiin akkasii hin jira. Godhuulleen hin danda'ama. Keessattuu uummanni ammaan tana kakka'umsa qaba. Gaafiin guddoon garuu mootummaan sun akkuma ati beektu mootummaa abbaa irreeti. Irre'een bula afaan qawweetiin bula. Humnaan qawween bula. Uummata nama isatti fincila hin ajjeesa. Akka amantii kennaatitti fincili yoo yaamamu ta'e fincila kufaatii mootummaa kanaa fidu ta'uu danda'a malee fincila yaamamee namni 2,000 3,000 hidhamee namni 20 40 100 200 ajjeefamee achumaan qabbanaahee ammallee waggaa 10 turu ta'uu hin qabu. Fincila itti fufiinsa qabu ka addaan hin cinne ka humni waraana mootummaa sanii yookaan ammoo humni biraalleen ta'u itti dabalamee mootummaa san lafaan dha'u ta'uu qaba. Nageessa dubbii kana irratti waan tokko addaan akka tanaa baasachuun kun amma ejjannoo paartii keessanii moo akka yaada dhuunfaa kamata keessatti dubbata. Maal jennaan ibsa paartiin keessan baasallee dhaga'ee jiru. Ibsa paartiin keessan baasu qabsoo karaa nagaatiin itti fufnaa malee yaamicha uummanni jechuun fincilaafaa ka'uuti uummanni haa jajjabaatu haa gurmaa'u haa fincilu mootummaa garagalchuu waan akkas tokkollee hin yaamne warri karaa nagaatiin sochoonaa jiran karaa nagaatiin akka isaan socho'an ammoo mootummaan sulleen seerisa dirqama jechuun tablamatti taphachuu hin dandeettan jedhe mallas jechuun yoo dimokiraasii taphachuu feetan karaa dimokiraasiin taphita yookaan ammoo karaa waraanaatiin wani lamin taatu namni achi keessatti dorgomu heeraa fi seer biyyi sunii fudhachuu qabaa waan jedhu laf jira yoo am yaamichi jechuun akkas uummati fincila mootummaa aangoorraa buusu eegi jedhan jechuun haa ta'u jechuun fincila gosum fedheeyyuu kun jechuun akka yaada nam tokko takka waan si fakkaatu dubbachuu jirtu moo ejjannoo paartii keessan mee gargar nu baasa. Lakki amma ana ejjannoo paartii irratti miti ka haasawaa jiru. Akka nam xiinxala tokko waan si fakkaatu. Amma oopshiinii jiru lafa kaa'aa jira. Carraan jiru maali? Dhaabni sun waan kana mormee hiriira nagaa yaamuu hin danda'a. Hiriirri nagaa kun gara biraatti gara vaayolensiitti jijjiiramuu danda'a ta'a. Miidhaa maal fidaa bu'aa maal qabaa miidhaa maal qabaa waan jedhu laaluun dirqama. Sanii mootii riskii dhufu fudhachuudhaan fincila yookaan diddaa labsee hidhamuulleef waan irra ga'u cufaafuu of qopheessee garasillee deemuun hin danda'ama. Riskii bu'aa maal qabaa miidhaa maal qaba ka jedhu amma laaliisaa jiran. Godheeraa yookaan kana godhaa jira siin jechaa hin jiru. Carraan jiru opshiiniin jiru kana fa'a. Ammaan tanatti opshiiniin jiru. Akkuma ati jette tokko lakki mootummaan kun mootummaa abbaa irreeti mootummaa abbaa humnaati yoo dandeenye humnaan lollaa yookaan qawweedhaan lollaa kanaafuu qabsoon karaa nagaa hin ta'u jedhanii akka jiru diigamanii dhiisuun carraa tokko opshiinii tokko. Abbaan danda'ee qawwee deeme abbaan danda'e ammoo abbaan kaan immoo ijibbaatee itti dhiisuun waan tokko. Sanii mootii akkuma kanallee adoo ta'u asuma keessaan malatti barbaannaa uummata keenya eega ijaarree eega maal gooneen duubatti hiriira gochaa civil disobedience waan adda addaa kanaan itti deemnaallee carraa biraati. Sii galee an asirratti ammoo wanni ani qabxii amma jiru wanni an sii fideef maali fakkeenyaaf uummata hiriiraa fi waan adda addaatiif yaamuun hin danda'ama. Hin danda'anillee isa kana yoo yaamanillee bu'aan isaa maali miidhaan isaa maal waan jedhu lafa kee'uu yaalaa jira. Bu'aan isaa sirriidhaa mootummaa sanitti haala amma jiru immooshinii amma jiru waan inni nu godhe irraa kaanee yoo itti fincille yoo fakkeenyaaf hiriira irraa qabiiti diddaa adda addaa yookaan immoo fincila adda addaa yoo gaggeeffamee jedhe tokko satisfaakshiniin nu dabalaa qabsoodha waan ta'eefi waanuma dandeettuun qabsoofta waan ta'eefi dhagartee waan danda'amu tokko isa ammaan tanatti jechuudha. Okay, obbo Nageessa. Opshiniin tokko isa. Inni kun immoo miidhaan isaa maal seeta kaduroo. Miidhaan isaa kama amma siin jedhe kana. Inni kuni yoo humnaan hin deeggaramne yoo humna poolisiif humna waraana biyya sanii sadarkaa inni rasaasa namattan dhukaasnerraan gahuu yookaan ammoo walakkaan isaa sibira akka dhaabattu mirkaneeffachuu danda'uu qabdaa ka jedhu. Hin hojjetamne miti siyaasa sirriitti hojjetamee jira. Siyaasa hojjamete sun maachuriitii leevilii ijaarsaa amma warri sun namatti hin dhukaasne yookaan ammoo fincilii fi diddaan tokko yookaan haga mootummaa kana kuffisuu ka addaan hin cinne ta'uu ni danda'amoo hin danda'u waan jedhu laaluun barbaachisaadha. Amma jechuun waan anu badhe keessa jechuun fincilii uummata ka'ee jechuun ka karaa nagayaa mootummaa kan karaa nagaatiin aangoo irraa buusu akka biyyittii jechuun
Misrii Mubaarakan gorraa buustu waraanaa fi poolisiin uummatatti qawwee dhukaasuu diduudhaan uummata bira dhaabachuudhaan Mubaarakin akka inni godhee jira. Wanni akkasillee Itoophiyaa keessatti hin ta'a jedhee namni gari yaaduu ni mala. Garuu wanni guddoon tokkini wanni nu beeknu sila adoo filannum dabarte kanayyuu warri falmitoota paartileen keessa mo'atte mootummaan kun waan mootummaa jedhamu hundaayyuu caasaalee jira. Caasaan guddaan jiru bisan keessa dimokiraasiin hin guddanne, dimokiraasiin hin dagagne, manni murtii hin jiru. Wanni jira humni sun humni waraanaa akkuma jiru gosa tokko tarkaa qabate. Jeneraalootii biisuun jiran cuftuun gosa tokko. Jechuun poolisiin ajajii bakka tokko dhufu orma tarkaa qabee jira. Diinagdee warra tarkaa qabee jira. Kanaafuu silaa odammoo haa ta'e jechuun mootummaan kun deebi'ee akka siisiin godhee jechuun alsiisiin jechuun waraana Misrii aangooti deebise jechuun Muhammad al-Morsi ari'uudhaan akka inni gorsuun kunillee godhuu danda'a waan jedhu jira. Kanaafuu haala mootummaa waan cufa dhuunfate keessatti waraanee harki isaanii jiru jechuun birookiraasiin harki isaanii jiru. Tasgabbii biyya cufa to'atanii jiran keessatti jechuun waan akkasii yaamuun yoo uummata balaaf saaxilan malee jechuun bu'aa hin qabu warra jedhutu jira. Mee akkamiin suuraa gabaabsina? Kaduroo asirratti atillee hin beektaa dargiin jeneraaliin keessa hin jiru. Waraanuma keessaati Igranyaa fi aga shaalaqaati. Shaalaqaanu Mangistuu fi Axnaaf Wabaatee qofa naf fakkaata. Warruma achii jalaatti walii galee jeneraalota nageelleef atti yaamanii waan godhan hin beektaa midhaan bakka taayiraa ammoo nyaachisanii. Nu kana nyaataa jirraa nyaadhaa jedhanii jechuudha. Agasii dirqisiisanii jeneraalotaa fi ministeerota Haile Sillaasee san cufaayyuu loltuma jalaatitti kana godhe. Ardhaan tana loltuu wayyaaneedhaa hoggantoonni fi jeneraalotaa fi koloneeronni waan tokko wallaaluu hin qabne. Wayyaanee ta'uun isii guutuma guututti loltuu biyya sanii wayyaaneen harkaa qabdi ka jedhurra nun geessisuu loltuun jalaalleen finciluu dandeetti kasiin jedhu. Sun dhuga garuu ajaaja gubbaa eegilaallu bara Haile Sillaasee sun ajaajni jechuun haa ta'uuti jechuun warra waraanaa san keessa namni Oromoo hin jira, namni uummattoota kibbaa hin jira, namni Amaaraa hin jira, Eertiraan hin jira, gosa hedduu jira. Yeroo ammaa kana caasaa bulchiinsaa jalqaba haga fiixee ka jiru keessatti gosa tokkotu jira. Gosa tokkollee keessaa ilmaan naannoo tokko ilmaan amantii tokko ijoollee aduwaattu jira jechuun haali gosni militarii keessatti ijaaramanii mootummaa garagalchu. Caalaatti fincilaa fi ka qopheessu kun bar maaliif waraanni biyya sanii cufti Tigree miti harki 26 Amaara na fakkaata miti 24 dabuu kibba uummata kibbaati. Oromoon 21 ta'uu 19 ta'uun beeku akkasi. Waraana persenteejii waraanaa humna waraanaa ilaali. Hoggantoonni cufti Tigree ta'uun isaanii iyyuu waraana kana caalatti waan fincilsiisu ta'uu hubachuu qabna. Moor fincilsiisuu akka danda'u. Kanaafuu hojiin gahaan bakka sanirratti yoo hojjetamee jedhe kun indoo akka malee salphataayyuu. Angaruu waan hiriyaa kee tokko irra dhaga'e jechuun bar durii bara Haile Sillaasee keessallee mootummaa Haile Sillaasee keessatti nama Oromoollee isa birallee keessa nama aangoo horachuu fedhii qabu jira. Bara Minilikillee keessatti jechuun goobanaallee Oromiyaa qabatuufillee pirezidaantii Itoophiyaa tahaa jedhee jechuun mootii Oromootiif ka Itoophiyaa tahaa jennaan Minilik jechuun Benishangulii galchee ijjeessisee jedhama. Habtee Goorgis dinagdee faatii warra fedhii guddaa qaban warra waraanaan gootummaa qaban jiran. Bara Haile Sillaasee keessallee nama Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa bara ammaa keessatti warri OPDO tokkolleen fedhii goos kana Oromoo taane biyyi bulchinaallee fedhii akkasiyyuu hin qaban. Hin qaba kadro. Jeneraal Kamaal Galchuu faayyuu waan fedhii akkasii qabanuuf fincilanii dhagartee gaafasu amma gama tokkotti akkas baay'isa isaanii deeggaru. OPDO waan jiru jechuun gaafii gaafatame isaan pirezidaantii maa intaan jennan deebisan afaan Oromoo malee afaan biyyaalessaan goonee jiran. Afaanum kan afaan biyyaa goonachaa dubbachaa jiran. Hin jirani ka warra dubbanne jira ka atin argini. Warra kanaaf baay'ee jira. Warra hin beekne jira jechuudha. Yoo jechuun haalli dhufeef jechuun ka fudhachuu danda'an jechuudha. Exactly. Hayyee achumatti hadhiisnu sun garuu wanni asi gaafachuu barbaadu. Paartiin yaamma jechuun filannoo kanaaf maaliif mo'atamtanii yookaan filannoo kan mootummaan akkamiin injifate waan jedhu dubbannu. Irra guddina mootummaa quba qabaa jirra. Mootummaan filannoo hatee mootummaa jala dimokiraasiin hin dhuftu filannoon kun filannoo kijibaatii waan jedhullee sirra dhagaa jira. Paartiin keessanillee ibsi baasee jira. Ibsi baasuun jechuun filannoon Itoophiyaa kan ammaa kun deeme jechuun haala dimokiraasii biyyi suniitiif faaf guddaa jedhee jira. Ammallee mararaa guddinaa jechuun Reuters eegine dubbasu kun filannoo miti mircaa miti qircaadha. Kun saamicha. Saamicha aduu guyyaatiin godhamee jedhee dubbatee jira. Wanni ansi gaafa tokkin jechuun mootummaatti qabu malee mootummaa waan kana jechuun mo'ate mootummaatti hatee jechuun alaatti jechuun gara keessanii maali rakkoon isin jechuun akka
akkasii jechuun gumaachi kenne sila otoo sila maal gootanii kan caan bu'aa buusuu dandeettan gara keessanii uf deebistanii hanqinni kenna maali rakkoon kenna maali yeroo kan jettanii uf gaafattanii karaa keessanii waan akka rakkooti yaaddu jira. Wanni jedhamu hedduu jechuun sila nuutilleen humna qabaannee humna jechuun kiyya akka risoorsiititti humna namaa humni tooftaa humni risoorsii hanqinni haga tokko hin jira hanqinna jira malee sila warri amma taazaabii ta'ee mircaa jechuun raawwachiistuu filannoo ta'ee sagalee saamsisuu fi saamuuyyuu kennuma fa'a irra caalaan siigale ammaan tana nuyi yoo dhagartee wanni akkanaa nurra geettee akkana saamamne akkana ajjeefamne jedhu kanu ejjeesu kennuma fa'a. Kanu ejjeesu sanuu jijjiiruu dadhabuun kanu ejjeesu sanuu malaan qabannee dhagartee bilcheessinee keessaa deebisuu dadhabuun paartii keessan keessa jechuun seerri mootummaa jira mootummaa keessa mootummaa jedhaa jira Oromoo jechuun Oromoo jechuudha Oromoo kenna keessallee hawadanii kasaan filannoo keessaa baasan dhaban qabu maallaqa lafaan sanii mootii sodaachisaadhaan mootummaan kun silaahuu gadin dhiisu qawweedhaan dhufe maafi dhamaata asii baatee filannoo kanaan duuba hojiilleen argattu bakka akkanaa sii kennina waan akkanaa sii goona kuma hagana kuma 500 ka kennaniifi keessaa bahu jira nami jajjabaan agartee jajjabaan silaa filannoo sanii challenge guddaa itti uumuu danda'u ka uummanni jaalatu akkanaa kana agartee akkasiin ababbalanii keessaa baasanii maal godhanii boodarra fi wayi dorgoma keessa nama 250 qofatti dhumirra filannoo dhiyaate hedduun jechuun hin taatan jedhee mootummaan keessa baase gariin bu'aa akkasiin keessa baase waan adda addaatiin keessaa baase gariin sodaadhaan Nageessoo mee bakka takka bakka nageessaa jechuun rakkoon hin jiru yeroo lakkaawan yeroo ammaan tana bakka korojoo bakka daawwatootaa fi kana warra taajjabtoota jennee haasofna namni taajjabu bakka san ta'a yoo ammaan tana maraaraan miliyoona harkate namichi isaa wajjin dorgomu 5 harkate achi booda taalii godhan achi booda deebisanii waan san barreessan ka taajjabe kun maraaraan miliyoona harkate jedhee iyyuu akka fedhetti haa iyyuu jarri guu barreessu maraaraan 5 harkatee namichi isaan dorgomu immoo miliyoona harkate jedheetti barreeffatee deemaan. Kana kam godhuu dandeessa takka boordiin filannoodhaa mataan siidhaa isaani boordiin filannoodhaa tanuma gaafa bara 2010 osoo mallasaanis jiru akkas goosisee waanuma san godhe waanuma akkasii san ammaan tanaas godhan gaafa san nama tokko kannani ammaan tana nama tokko kannuu dhabuullee egaa jiraachuun ni mala deebisee gaaffiin gartee ummata dammaysinaa ummata dhugaadha uummanni ni dammaqa bara 5 hedduu jenereet gootan hortanii nama dammaqe isaan keessaa nama dammaqe san ammoo namaat deemaan ijoollee akka gaariitti humna qabeeyyii tan deemtuun tan bara 5 eeggatteeti ol baati gaafa ol baati Tigreen harkatte ciccirti baruma 5 hundaa'u kama ciramaa deemuun tura akkamitti taati garam deemuudhaaf jiraan akka kanaa. Amma wanni ati beekuu qabdu Abdul Jaliili karaan cufaahu karaan gufuu hin qabne hin jiru. Akkuma karaa nagaa kanaanillee gaafa qabsoof tooreegame jiru hidhamuun jiru ajjeefamuun jiru humnallee hin deemtu akkasuma daraniyyuu bu'aayis miidhaallee hin qaba bu'aa qofaa miti bu'aani nama dammassituu fi hedduu nama bira dhaqqabuu fi karaa kanatti irra ifat deemtee nama bira geetta waan ta'eef namillee sodaa malee wanni malee atillee sodaa malee konfidensi bira geettee dhagartee dhugaa jirutti himtee dammassita. Bu'aa kana guddaa qaba. Bu'aa kana gaafa kana gootu ammoo namni kun hin saaxilama jechuudha. Namni jabaan eenyu laafaan eenyu jarri addaan baafatti. Nama kanarratti targeet gooti. Targeet gootee hidhuu fi maaliif. Asirratti kan wanni biraa kan hojjetamuu danda'u isa kana adoo hojjettu caasaa dhokataallee ijaaruun hin danda'ama jechuudha. Isuma kanaan wal qabsiistee caasaa dhokataa haalli itti ijaartullee hin jira. Kanammoo maali tooftaa fi tarsiimoo qopheeffatanuun murteessa jechuudha as keessatti. Teeknika akkaataa ittiin hojjettu agartee haala jarri hin beenneen kana godhuun hin danda'ama bifa kanaan itti fayyadamuuf itti deemuun hin danda'ama garuu waggaa 5 filannoo ka jette kanaa fi dhugaateeti filannoo amma fakkeenyaaf baruma kanaayyuu filannoo jala gahanii haalli jiru hammaatee jennaan filannoo boykootu gochuu fi ibsi kennamee ture guyyaan 2 gaafa hafu garuu suni tokko dabballoota bakka adda addaa bakka neetworkiin hin jirree fi adda addaa jirtu hoggantootinuu kaampeenii fi bakka adda addaa jirti walgayuu hin dandeenye filannoo seename
malee kakkaasii gootee uummata sirriitti dammassitee filannoolee boykooti godhuun hin danda'ama. Filannoon hin dhufu waa hin dhufa jedhanii amananiiti miti. Ifin filannoo bara kana guyyaan lama innaa hafu boykooti gochuu yaalamee ture. Garuu walgahuu waan hin dandeenyeef hin dhiisame jechuudha. Obbo Nageessa jechuun sa'aatiin kennuu irra dhumaa jirti daqiiqaa 5 nu hafe ammaan booda gaafii hafte daqiiqaa tokko tokkoon akka tanaa deebistu barbaada. Wanni filannoo kana jechuun baran katee keessa jechuun biyya alaa keessallee itti namni dammaqsaa jirtanii turtanii paartiin keessan hariiroo hojii gaarii hawaasa Oromoo biyya alaa waliin jiru waliin uumee jira. Hariiroon kun akka inni hegeretti cimuu fi Oromoo biyya alaatiin akka dhufanii haasanii fi eger maalti yaadame daqiiqaa takka na deebisii gaafii takka lama naafa. Wanni yaadame keessa tokko Baqqalaa Garbaa biyya alaa kanatti akka dhufu yaalii jira. Baqqalaa Garbaa eenyudha? Baqqalaa Garbaa jechuun nama yuunivarsiitii Finfinnee afaan barsiisu barsiisaadha. Barsiisaa afaan yuunivarsiitii Finfinnee keessa yeroo waggaa 4 akka hidhamee bahee hin beekta. Paartii keessatti he is first vice chairman yookaan immoo afaan Amaaraatiin taqaddaamii mikittil pirezidaanti jedhu mikittil qabanbar afaan Oromootiin maal akka jedhamu hin beeku. Wanni taqaddaamii jedhanuufi Dr. Mararaan chairmaniidha. Itti aanaan jiru isaan jala itti aanaa lama jira kabira. He is the first vice chairman. There are other two chairmans. Two vice chairmans. Tokko Mulaatuu Gammachuu jedhama, tokko Gabruu Gabramaaram Uturaa jedhama. Isaanti jira. Kanaafuu namni kun the first vice chairman dhaabaa Koongireesii Federaalistii Oromoo illee vice chairman warraaqsa Federaalistii Oromoo ture. Bakkuma gaafa paartiin kun waliin makamu inni mana hidhaa ture achumaan garuu first vice chairman ta'ee akka itti fuufuu bakkuma inni hin jirre filatame akkasaniin gaheen isaa kana jechuun yaa inni dhufa yaa. Okay. Kabira ammoo wanni ansi gaafadhu paartii keessan amma jechuun bu'aa filannoo hin fudhannu filannoon irra deebi'uu qaba gaafii jedhu dhiyeessanii jiranii ammallee nama hidhameefillee abbootii seeraa dhaabnee fi falminaafillee waan jedhu waan hedduu dubbatamaa jira. Gabaabduma daqiiqaa tokko se'oon adeebistaa jechuun wanni kun garami deemsi fakkaataa mee sunirra jedhachuun akka nam tokko xiinxala siyaasa tokkotti jechuun yoo akka paartiilee ta'uu baatte mee waan kana raagi garami deemaa jettee yaadda. Akka what is next step? Yookaan Oromoolee maal godhuu qabdi gabaabsi gaafii tokko lama naaf ammallee. Oromoon wanni godhuu qabdu gabaabumatti wanni itti qophaa'amuu qabu akkuma jettu filannoon hin jirtu ifa amanamuu dhaggee jira uummatillee dhagge dhagartee. Barnu filannoon kama jirtu maal kama jedhan kijibanii dhagartee wanni jedhan malee jechuu hin dandeettu wayyaanee illee jechuu hin dandeettu warri isii keessa jiru illee dhagge addunyaa illee dhagartee ammatti aanee uummata keenya wanni baasu ijaarsa jaba fincilaa fi didda kana eenyullee godhuu danda'a namuu bilisummaa ofiitiif godha jechuu akka dhuunfaatti illee bilisummaa ofiitiif dhagartee mirga ofiitiif kan godhuu qabu. Isa kana sirriitti ijaaranii itti qophaa'anii kana godhuudha. Akka dhagartee takka kaatee namni 200 du'ee 500 du'ee namni 2000 3,000 hidhamee ammoo deebitee cabdutti adoon ta'ini akka deebitee hin cabnetti mootummaa san cabsitutti godhamee itti irratti hojjetamuu qabaan yaada kiyya kun ammoo ejjannoon kiyya isa kanaa jechuudha. Ejjannoo kan kamataa yookaan ka dhuunfaa keetti. Gaafin biraa kan sii qabu jechuun mootummaan amma mo'annee jirra filannoon godhamee teessoo 547 ka paarlaamaa mootummaa keessa 442 labsa mo'annee jirraa jedhanii teessoo 102 gadafe kaagammaa hin beekamin. San keessa haqi tokko jechuun warri falmitoota mo'achuu ni danda'anii garuu gaafiin jirtu mootummaa nam sagalee jechuun mootummaa uumuufis barbaachisu wadhakka ol qabaa jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu biyyi sun namni heger bulchulleen muummichi ministeera ta'ulleen hin beekamne Aljazeeraan yeroo dubbista Ilamaaram Dassaalany amma yeroo lammaffaa filamuu deemte ani hin beeku sun paartiin murteessa warri nagoodhiin ta'a yookaan warri nagoodhaan ta'a jedhee dubbatee jira. Muummichi ministeera waan akkasii eenyu ta'a jettee yaadda? Ani isumatti itti fuufanaaf fakkaata jechuun maaliif jennaan Tigiroonni amma waa walii galtee nama tokko godhachuu dandeettu natti fakkaatu garaagarummaa jira wal dorgommii jira achiin immoo warri bi'aadanii ka Amaaraalleen namuu ofiin fedha kanaafuu wal dhaba kana jidduutti inni turuun isaa waan hafu natti fakkaatu. BBC'n tilmaama kun BBC garuu jechuun tilmaama. Jarri Tigreedhaa kun yoo gartee bara 100 kanaas aanu biyya san bulchuu barbaadan sanii isaan immoo qoftiin parsantii 20% 10 jara biraa kanaaf yoo kennan sila wado fakkeessan yeroo caala fakkeessan bara 5 eeggateetuma guyyuma filannoodhaa eeggata kunis warri filannoodhaa kunis qabsoodhaa je'eetuma gartee itti fufuudhaaf jiraata dhugumatti ani
Egaa Silaa- 2019 99 qabxii 6 moohanii jalqabee jarri kun hedduu gowwaadhatti ta'an akka biraa gowwaa. Jechuun uummata Egaa dubbiin qabsoof amma maal qopheessaa seetanii jiran. it's lesser of the evil amma dhagartee karaa humnaalleen ittuma jirra waggaa 40 ittuma jirra womaan sin'e kanaafuu you choose the lesser of the evil waanuma dandeettu goota yeroo cadhistee teettamoo wagoota ka jedhu amma gaafiin kanaafuu Gaafii dhuma tokkotu jira gaafiin dhuma akkasii gaafa daqiiqaa tokko qabna jechuun BBC gubbaatti oduu gubbaatti jechuun warra Tigree keessa namni lamina aangoo fi yookaan namni sadii wal dhabuu jira Adhanom Tewoodiroos Adhanom muummichi ministeeraatii fi jechuun Hiwaat keessa nama guddaa akka ta'e Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi jira kanaaf Hayilemaariyaam Dassaalenyiitti ta'uu danda'a waan jedhu warri Tigree sun lamaan wal dhabtaate maaltu ta'uu dandame aangoorratti. eega jarri waliin galle namichuma kanatti itti fuufa kaa wanni biraan jirtu yaa. Wanni biraan jirtu Opiidoo keessa namni ta'uuf carraa qaba.